Mootichi Itoophiyaa Haile Sillaaseen fincila ture tasgabbeessuudhaaf bara 1956 Baalee magaalaa Goobbaa xayyaaraan dhufuun muudamaa fi kaabbaa namoota hedduu kenne. Gibira waggaa 11 lafa awraajjaa dalloo dhiifama goone warra qawwee qabachuun bosona jiraniifis dhiifama gooneerra. Amana isaaniitti galan shallaggiin lafaas ni Mootichi Itoophiyaa Haile Sillaaseen fincila ture tasgabbeessuudhaaf bara 1956 Baalee magaalaa Goobbaa xayyaaraan dhufuun muudamaa fi kaabbaa namoota hedduu kenne. Gibira waggaa 11 lafa awraajjaa dalloo dhiifama goone warra qawwee qabachuun bosona jiraniifis dhiifama gooneerra. Amana isaaniitti galan shallaggiin lafaas ni dhaabbata jechuun labse. Tarkaanfiiwwan mootichaa gaaffii mirgaa ummanni kaaseef furmaata bu'uuraa argamsiisuu hin dandeenye. Qabsoon hidhannoo jalqabame daran finiine awraajjaa dallootti jeneraal Waaqoo Guutuu fi kooloneel Aliyyi Cirrii lafoota hedduu to'atan. Gama bahaatiin jeneraal Useen Bunee fi Ismii Abbaa Washaa konyaa Waabee Gindhiiriin injifannoowwan galmeessan. Yeroo kanas Warquu Sillaaseen daraasee ta'uun Baaleetti muudame. Humni waraanaa isaa fi jeneraal Kabbadaa Yaaqoob akkasumas jeneraal Geetaachoo Nadoon ajajamus garee sadiin Gindhiirii hanga madda walaabuu bobbaafame. Humni waraanaa bobba'es baadiyyaa keessa socho'uu waan dadhabeef naannawoota magaalaatti daangeffame. Fiwudaalonnii fi hooggantoonni waraanaa xaqlaay gizaata Baaleetti mootichi ramades mala ummata addaan itti qoodan yookiin ammoo qaabsoo burjaajessan maqatan. Haaluma kanaanis wayita rakkoon hammaate kanatti Haaji Aadam Saaddoo bulchaa aanaa Harannaa Bulluggochuun ramadan. Kaayyoonis lola keessatti rukutuun kunoo qaabsaa'otatu kana raawwate jechuun ummata addaan qooduu yookiin ammoo biyya isatu qabsiise jechuun mana hidhaa galchuuf ture. Haaji Aadamis muudama kennameef fudhachuun Harannaa Bulluqitti qajeelan. Akka bulchitoota biroo roophilaa fi eegumsa waraanaan gaafanne maatii wajjin Goobbarraa farda fe'atan. Manguddoonis hundaafuu jechuun namoota geggeessan godhaniif isaanis gandoota kararra jiran goraa ummata wajjin mari'achaa amajjii 1957 magaalaa hangeetu ga'an. Ummanni korma qalee booka teessimate. Garuu haajii waytan mallee nutti dhuftan yoo nu biratti waa taatan Baalee wal dhabna. Kanaafuu eegumsi keessan nurra jira jedhan manguddoonni hangeetu. Shiraan fiwudaalonni miidhaa irraan gahuu danda'u jechuunis waan shakkaniif qeerroo filachuun dabaree manguddoonni baasaniin eegumsi taasifamaaf. Haaji Aadam Saaddoos ummata gurmeessuun goototaaf deeggarsi akka godhamu hojjechaatiin turan. Warra qabsoo hidhannoo Harannaa Bulluq hoogganan Waaqoo Shaaqee fi Saadiq Roobaa wajjinis dhoksaan wal arguun mari'atan. Kunis haala qabsoo bakka hundaan ga'uurratti xiyyeeffata. Sochiin eegalames awraajjaa dalloo irraa gara guutuu Baalee, Arsii fi godinaalee birootti babal'achuu akka qabu walii galame. Kana malees qabsoon Baaleetti eegalame Oromoo hunda bira ga'uu qaba jechuudhaan Haaji Aadam Saaddoo dhiyeessan. Kanaaf ammoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa Shawaatti jalqabameen walitti hidhamuun Oromoo hunda bira akka ga'u murteeffamee xalayaan qophaa'e. Xalayaan kunis jeneraal Waaqoo Guutuu fi koree isa manguddootaa fi hooggansa qabsoo kan isa wajjin jiran Waaqoo Luugoo, Haaji Goobanaa Yuboo fi Cirrii Jaarraa fa'a keessatti argamaniif dhoksaan ergame. Deebiin xalayaa hawwii guddaan eegan hedduu jalaa ture. Ayyaanni muudaa waltajjii qunnamtii qabsoo isaanii ta'es dhufaatii xalayaa osoo eegan gahe. Isaanis gidduun hangeeturra dirree Sheek Huseen bu'an. Asittis imaamaa fi abbaa karraa dirree Sheek Huseen isaanitti aanuudhaan miseensa Maccaa fi Tuulamaa ta'uun namoota hedduu awraajjaa Waabeetti gurmeessaa turan bira deemuudhaan dhimmicha waliin haasawan. Imaama dirree Qaadii Ahmad Imaamaa, Baalabbaata Sheedam, Haaji Abubakar Dargaa fi manguddoota biroo wajjin yaada qabsoo bakka hundaan ga'uu xalayaan dallootti ergan. Warra baha Baalee konyaa Waabee jeneraal Useen Bunee fa'as haala dhaqqaburratti mari'atan. Xalayaanis qophaa'ee karaa manguddootaatiin gadi ergame. Warri jeneraal Useen Buneetiin hoogganamanis deebii xalayaa kana daddaffiin Haaji Aadamiif ergan. Dirreerraa hangeetutti wayita deebi'anis maddi walaabuu Harannaa Bulluqii fi dalloo irra hedduun gootota diddaa gabrummaatiin to'atamaniitiin hin jiru. Wayita hangeetuu ga'anis qabsoon gara Barbaree, Goobba,
Adaabbaa fi Dodolaatti babal'ateetiin jira. Akkuma gaaniinis deebiin jeneraal Waaqoo guuturraa eeggachaa turan isaan bira gahe. Waan garaa goototaatii bahe kanas akkuma harkatti galfataniin torbaan tokkotti maatii fudhatanii teessoo awraajjaa Dallootti deebi'an. Yeroon kunis wayita baadiyyaan hundi qabsaa'otaan qabame waan tureef waraanni mootummaa lakkoofsaan hedduu ta'e magaalotatti dacha'uudhaan ummata goolaatiin ture. Namoonni baadiyyarraa gabaa dhufan shiftaa jedhamuun saamamuu, reebamuunis hidhamuu. Namoonni dhiiraa umrii waggaa 18 hanga 48 magaalaa Dalloo fi naannawa sanaa hundi hidhatti guuraman. Haaji Aadamis wayita Dallootti deebi'an ijaan arguudhaan hedduu gaddan. Halkan tokkottis namoonni 100 laga yaadotitti rashanaman. Haaji Aadam Saaddoo ganama akkuma dhagahaniin bulchaa awraajjaa Dalloo bira seenuudhaan anaa fi maatii kiyyas maaliif ittiin dabalatina? Nutis warra fixxaniin garaagarummaan qabnum. Har'arraa hojii keessan fedhii kiyyaan gadi dhiiseetiin jira. Akkuma ummata kana qe'ee isaa dhuftanii fixxan anas mana kiyyatti dhufa na ajjeesaa jechuun biraa bahan. Kana boodas magaalaa Dalloo mannaarraa gara Goobbaatti deebi'an. Xalayaan gootota Dalloo fi akkasumas awraajjaa Waabeerraa isaan geessee fi harkaa qaban imallisii garamtaa laata. Wanti garatti deebi'e xalayaa kanamoo isa biraati. Akkasumas haala kamiin waldaa Maccaa fi Tulamaatiin walitti ba'an kan jedhu ce'umsa boodatti fufnaa. Maaliin beekaman raadiyoo OBN irraa darbaa jiruun seenaa Haaji Aadam Saaddoo isinii dhiyeessaa jirra. Haaji Aadam Saaddoo bara 1950 irraa gara Shawaa daldalaa fi dhimmoota ummataatiif deddeebi'aatiin turan. Haaluma kanaan rakkoon ummata Baalee Oromoo hunda muudachaa kan jiru akka ta'e waan hubataniif gurmaayuun barbaachisaa akka ta'e amanuu. Oromoota adda addaa wajjin wal barachuunis yaada wal jijjiiru. Wayita Saawudi Arabiyaa deemanis jaarmiyaa adda bilisa baasaa saboota Itoophiyaa qabsaa'ota ganamaa kan akka Huseen Suraa fi Elamoo fa'aan hundeeffame wajjin hariiroo qabu. Wayita Huseen Suraa damee siyaasaa hoogganuudhaan Finfinneetti deebi'us manguddoota Shawaa, Wallaggaa fi Arsii wajjin ta'uudhaan haala qabsoon babal'atu irratti mariin akka geggeeffamuu ga'ee guddaa taphataniitiin jiru. Huseen Suraa fi Ahmad Bunaas michuuwwan isaanii wayita Finfinnee dhufan wal arguun maqatan yookiin ammoo eecitii qabsoo wajjin haasawaa turanidha. Bara 1955 waldaan Maccaa fi Tuulamaa Koloneel Alamuu Qixxeessaan hoogganamu wayita dhaabbatus miseensota jalqabaati. Seenaa kana ilaalchisee ilmi Haaji Aadam Saaddoo kitaaba waan garaa nu baate jechuun barreesse irratti waan kaa'e ilaalla. Koloneel Alamuu Qixxeessaa dhibamuun ciisaniitiin hin jiru. Anis hiriyyaa abbaa kiyyaa gaafachuu mana isaanii deeme. Oromoonni godinaalee adda addaa 20 ol isaan bira jiru. Ilma hiriyyaa kiyyaa Gurraacha Saaddoo jechuun imimmaan dhangalaasan. Namoota achi jiraniinis wal na barsiisan. Sana boodas haala Haaji Aadam Saaddootiin itti wal argan of duuba deebi'uudhaan nuu ibsan jechuun Muusaa Haaji Aadam Saaddoo barreesseetiin hin jira. Koloneel Alamuun Qixxeessaas bakka ciisanirraa namootatti himuu itti fufan. Haaji Aadam Saaddoo riqicha nuufii Baaleeti. Riqicha ummata Shawaa fi Baalee wal qunnamsiise. Haaji Aadamiin kan wal barre akkuma waldaa Maccaa fi Tuulamaa hundeessine ji'oota muraasa booda. Kan isaan wal nu barsiisan miseensota keenya Ahmad Bunaa fi Huseen Suraa turan. Guyyaa jimaataa waaree booda turin yaadadha. Nu borumsaa Amboo dhaquuf beellama waan qabnuuf Taaddasaa Gammadaa wajjin turre. Isaanis nama Baalee cimaa tokko wajjin wal isin barsiifna koottaa jechuun Taaddasaaf bilbilan. Sana booda naannawa riqichaaf Giyoorgis hoteela tokkotti wal arguudhaan Gurraacha Saaddoo wajjin wal barree haasofnee yeroo masan walii galle jedhan. Borumtaa Amboo deemuu keenya kaafne. Huseen Suraa Haajiinis isin wajjin haa deemu jechuun yaada dhiyeesse. Isaanis yeroo masanitti gammadan. Amboo geessinee namoota hedduu wal barsiifnee haasawa bal'aa haasa'uudhaan guyyaa 2 boodas Finfinneetti deebine jedhan Koloneel Alamuu Qixxeessaa. Sana boodas wanti wajjin taane baay'eedha. Sagantaa keenyas Baalee kan nuu buuse Haaji Aadam Saaddooti. Miseensota hedduus karaa isaaniitiin horannee jirra. Wayita hidhamnes Karchallee wajjin turre. Hamileen isaa cabeen beeku jechuun Koloneel Alamuun akka dubbatan Muusaa Haaji Aadam Saaddoo kitaaba isaa waan garaa nu baate irratti eereetiin hin jira. Haaji Aadam baruma waldichuun hundeeffame miseensa ta'uun Baaleetti deebi'uun namoota gurmeessutti galan. Diinshorraa hanga Dalloo namoota hedduu
qabsoo biyyaalessaa jalatti hiriirsan. Namni jalqaba isaanitti dabalames imaamaa fi abbaa karraa dirree Sheek Huseen Qaadii Ahmad imaamaa turan. Isaanis fudhatama hawaasa biratti qaban irraa ka'uudhaan namoota hedduu qabsoo kanatti dabaluu danda'an. Tattaaffiin qabsoo saba hundaan ga'uu Haaji Aadamiin wixineeffames hubannoo gurmaayuun barbaachisaa ta'u waldaa Maccaa Tuulamaarraa argataniin kaayyoo tokkummaa Oromoof isaan kaase. 1955 irraa hanga 58 namoonni hedduun baddaa gammoojjitti gurmaahuun dubbiin gootota hidhannoo bosonaa biras geesseetiin turte. Wayita gaaffiin Haaji Aadamiin isaanii dhiyaatus amma tokko waan gurraa qabaniif yaadawwan adda addaatiin gabbisuudhaan deebii isaanii ergan. Deebiin xalayaa Haaji Aadam Saaddootiif goototarraa kenname kunis waan garaa goototaatii ba'e ta'uu isaa Koloneel Aliyyii Cirrii fi Jeneraal Huseen Bunee dubbisuun Muusaa Haaji Aadam Saaddoo barreesseetiin jira. Koloneel Aliyyii Cirrii seenaa kana laalchisee akkana jedhan. Haaji Aadamii fi abbaan kiyya Cirrii Jaarraa bara Xaaliyaan irraa jaalalloo yookiin ammoo hiriyyoota turan. Wayita Haaji Aadam Saaddoo bara 1935 qaadii ta'uudhaan awraajjaa dallootti ramadaman abbaan kiyya walaabutti isaan waamuudhaan korma qalanii handhuuraa kiyyas yaadannoof kennaniif. Anis yeroo kanarraa isaan beekam. Wayita qabsoon finiine ani ajajaa waraanaa ture Haaji Aadam harannatti bulchaa ta'uun hangeetuu jiraachuu dhagahe. Magaalaa Madda Walaabuu to'annee itti aansuunis hangeetutti duuluuf turre. Isaan achi jiraachuu dhaga'ee yaada jijjiire. Garuu malli qabsoo Baaleen ala babal'isuu isaanirraa nu dhufe. Waa'ee waldaa Maccaa Tuulamaas nutti himan. Nutis gaaffii isaan irratti mari'annee yaada keenya ergineef jechuun Koloneel Aliyyii Cirrii kan ibsan. Jeneraal Huseen Bunees iccitiin garaa kennaa ba'e garaa Haaji Aadamitti hafe jedhan seenaa kana wayita ibsan. Wayita qabsoo awraajjaa waabee hoogganaa ture miseensonni hooggansa waraanaa kiyya Ismii Abbaa Washaa fi Haaji Aliyyii Haaji Jaarsoo miseensota waldaa Maccaa Tuulamaa turan. Qabsoo bilisummaa Baaleetti eegale naannolee biroottis akka babal'atu mari'anne. Kanaafis gargaarsa barbaanne. Xalayaa qopheessine Haaji Aadam Saaddoo Shawatti ergine jechuun dubbataniitiin jiru. Xalayaan dalloo mannaarraa gara Shawaa akka geessan Haaji Aadamitti ergamtes akkana jetti. Qabsaa'ota bilisummaa uummata Oromoo Baalee Jeneraal Waaqoo Guutuun hoogganamtu dalloo mannaarraa nageenyi keenya isin haa ga'u. Uummata Oromoo Shawaa fi bakka biraa jiraatu hundaan nageenya keenya nuuf gahaa. Nu Oromoonni Baalee gabrummaa jalaa ba'uuf qabsoo hidhannoo erga jalqabnee waggoota 4 ta'eetiin hin jiraam. Nu karaa dallootiin Huseen Bunee karaa awraajjaa waabeetiin itti jira jechuun qabxiiwwan 6 tarreessaman qaba. Kan awraajjaa waabee Ginniirraa Jeneraal Huseen Bunee fa'aan waldaa Maccaa Tuulamaaf ergame seensa isaa dhiyeessuun qabxiiwwan jala jiran kan lameenii cuunfaan itti aansina. Nageenyi keenya isin haa ga'u dirree qabsoo bilisummaa Baalee hawwaxxuurraa. Oduun keessan akka nu gahetti gurmooftanii sochiirra jirtanii dhageenyeetiin hin jirra. Nu gama kennaan qabsoo hidhannoo erga eegallee waggaa afreessoo keessa jirra. Waraana Jeneraal Kabbadaa Yaaqoobiin halkanii guyyaa wal falmina. Qabsoon keenyas duubatti hin deebi'u. Biyya keenya irratti gadi aantummaan jiraachuu hin feenu. Murtiin keenyas bilisummaadha. Ummata Shawaa maratti waan keessa jirru nu ibsa. Gurmuu nuuf taatan jettu turte xalayaan Jeneraal Huseen Buneefaa. Qabxiiwwan gootonni baddaa fi gammoojjii Baalee xalayaa waldaa Maccaa Tuulamaa ergan irratti kaasanis cuunfaan yoo ilaalle ilmaan Oromoo miseensa waraana Hayila Sillaasee ta'an saba tokko ta'uu keenya itti nuuf hima. Ijoolleen Oromoo akka mooticha wajjin ta'uun nu waraanne nu dammaysa. Olola Sumaaleedha yookiin ammoo shiftaadha jechuudhaan fiyuudaalonni nurratti oofan ummata Oromoo fi ummata Itoophiyaa birootti nu hubachiisa. Namoota baratan beekumsa waraanaa fi hooggansaa qaban nuuf ergaa. Qabsoo keenya biyya alaatti nu beeksisa. Akkaataa waliin mari'annee wal qabannee haqa keenya itti deebifannu dubbachuudhaaf manguddoowwan kennaa fi keessan haala walitti itti dhufan mijeessa yookiin nama nutti ergaa kan jedhu ture. Haaji Aadam Saaddoo bosona Madda Walaabuu dalloo harannaa fi awraajjaa waabeerraa yaada tokkummaa fi qabsoo ummata Oromoo guutuuf akka ga'u qabsaa'otarraa ergame kana qabatanii gara Finfinnee Gobbarraa 1958 Roobbilaa yaabbatan.
maaliin beekaman raadiyoo OBN caqasaa jirtu. Qophii kanaanis seenaa qabsoo mirgaa Haajii Adam Saaddoo isinii dhiyeessaatiin jirra. Gootonni dalloo waaqoo guutuun hoogganamanii fi kan waabee gammoojjii Gin'irii gadi Jeneraal Huseen Bunootiin durfaman yaada tokkummaa saba Oromoo fudhachuudhaan xalayaan hooggantoota waraanaa fi manguddoo bebbeekamoo 27 mallatteeffame gara magaalaa Finfinnee Haajii Adam Saaddootti ergame. Isaanis adoolessa bara 1958 gara magaalaa Finfinnee roophilaan imaluudhaan borumtaa hoogganaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa Jeneraal Taaddasaa Birruutti bilbilan. Wayita bilbilan Jeneraal Taaddasaa fi manni isaa poolisa mootichaatiin to'annoo jala oolfamuudhaan sakatta'amaatiin ture. Bilbila kan jalaa kaases ajajaa poolisootaa yoo ta'u, innis sagalee Jeneraal Taaddasaa fakkeessuun isaan dubbisuun wajjin haasawe. Isaanis wal arguu akka barbaadanitti himuudhaan iddoo wal argaa fi mallattoo uffata ofirraa qabanii ibsaniif sa'aatii fi iddoos walumaan dubbachuun bakka beellama ministeera Agargizaatii yeroo ammaa immigireeshina fuulduratti eegan. Akkuma Haajiin bakka beellamaa gahaniin konkolaataan humna waraanaa ajajaa abbaa urjii 3 fi miseensota 3 of keessaa qabdu bira geessee dhaabbatte. Ajajaan waraanaa isaan eegaa tures gadi bu'uun salaamata kennee fi Jeneraal Taaddasatu na erge. Haajii Adam isinii jedhee gaafateen jedhaniin. Wayita isaan dubbisus akka nama ergamee isaan kabajuun ol seenaa bira isin geessinaa jedheeni deeman. Konkolaataanis gara 3ffaa poolis xaabiyaatti qajeelte. Achitti poolisa 3 eegaanii jedheeni inni ol seene. Akkuma mooraa poolisootaa gaaniin wanti addaa uumamuu waan hubataniif lubbuu ofiirraa bahuudhaan mala iccitiin garaa goototaatii baate diina harka hin galle dhahatan. Poolisa isaan bira jiruunis mana fincaanii deemuu barbaada gaafatan. Itti mul'iseem ol seenan. Poolisiin tokko balbala dura 2 dhiheenyatti eeguu itti fufan. Haajii Adam iccitii waraqaa hedduu garaatti deebifachuutti seenan. Waraqaa alanfachuu jalqaban. Gidduunis ajajichi gadi bahee rifachuudhaan jaarsi Finfinnee eessa jira jechuun poolisootatti iyyee mana fincaanii seenuu fi eegaa jiraachuu deebisaniif. Sakattaatanii jedhee gaafate. Lakki deebii poolisoota 3niiti. Hedduu dallanee itti iyyee daddafaa fidaa jedheen. Kan shakkes waan harkaa qaban mana fincaaniitti gatuufi jechuun tilmaameeti. Poolisoonni balbala rukutuun gadi bahaa jedhanii gaafatan. Haajiin hojiirra jiran waraqaa hedduu afaanii qabu. Balbala humnaan banuun koottaa gadi bahaa jechuun itti iyyan. Haajiin waraqaa fuula takka harkatti hafte afaanitti darbatan. Poolisoonni 2 humnaan harkisanii gadi baasan. Wal'aansoonis jalqabame. Waraqaa afaan isaanii guutee fi alanshaa jiran afaanii baasuuf yaalan. Poolisoota 2 fuuldura ofiitti lafaan dhahan. Ajajaan Wandosan jedhamu kunis fiigee dhufeetti dabalame. Waldaddarbaa fi wal'aansoon poolisoota 3 isaan hin injifanne. Humna dabalataa waamatan. Wal'aansoo gidduutti shugguxii fi tooridaan isaanii lafa bu'ee. Poolisoonni ajabuun dararrifatan. Manguddoo kana nama 3 oliin to'achuu dadhaban. Yeroon wal'aansoo poolisoota waliin godhan kun Haajii Adamiif hedduu barbaachiftuu turte. Kunis waraqaa afaanii qaban hanga alanshanii liqimsaniif ture. Akkuma liqimsaniinis wal'aansoo dhaabuudhaan harka ol kaasuun waan garaanu bahe garatti deebifanne. Amma akka barbaaddan jedhaniin poolisoonni hedduu ajabuun kaateenaa harkatti kaayanii gara hidhaa geessan. Kaayyoon qabsoo Oromoo bakka hundaan gahuu garaa gootota Baaleetii bahes iddoo itti ergame gahuu baatus aarsaa isaan kaffaliniin diina harka bu'urraa hafeem. Adoolessa 1958 qabamanii ji'oota 2 bakki geeffaman hin argamne. Ji'a sadeessotti 3ffaa poolis xaabiyaa dursa geeffamanitti maatiin kan arguun gaafateem. Ji'oota 6 Finfinneetti hidhamuudhaan wayita maatiin gaafachuuf deddeebi'us ajajaan waraanaa isaan to'annoo jala oolchuun wal'aansoo booda waan isaan dubbatan bira dhaabbachuun dhaga'es dubbiin isa dinqisiisuun ijoollee isaaniitti dhi'aachuun wajjin haasawaa ture.
aangoota akkanaa argee hin beeku jechuunis dubbachaa ture. Wayita hidhamanis qorannoo ji'oota jahaatiin wanti afaan Haaji Aadamii ba'e tokko hin jiru. Poolisoonni qorannoo xumuruun homaa irratti hin argine jechuun gabaasan. Oduun kunis bulchitootaa fi fiyudaalota Baalee bulchan biratti dhagahame. Carraan hidhamuu isaanii hedduu itti gammadan fashaluun isaan quuqe. Yakka asitti raawwataniif nu ergaa jechuun ol barreessan. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti amajjii 8 bara 1959 magaalaa Finfinneerraa gara Goobbaa ergaman. Guyyaa itti aanu amajjii 9 irraa akka haarawaatti to'annoo jala oolan jechuudhaan imannaan itti baname. Namoonni bebbeekamoon Oromoof quuqamanii fi isaanii walitti dhiyeenya qaban 11 isaan wajjin himataman. Himannaan galmeewwan 3 baname. Galmee tokkoffaa yakka olaanaa jedhuun Haaji Aadam wajjin Imaamni Dirree Sheekanaa Huseen Qaadii Ahmad Imaamaa fi Garaazmaach Umar Huseen fa'aatu dhiyaate. Falmiin amajjii hanga waxabajjii fudhate. Waxabajjii 1959 murtiin dhumaa kenname. Guyyaa beellamaa fi murtii dhumaas uummanni iddoo hedduu magaalaa Goobbaa dhiphisuudhaan hordofaatiin ture. Guyyaa murtiis magaalaa fi manni murtii humna waraanaa fi poolisiin eeggamaa turan. Dhaddachi xumuraas cufaan geggeeffamuudhaan dhumarratti uummanni akka dhagootti dubbifame. Murtiin Haaji Aadamii fi waaheloota lamaanii galmee tokkoffaan kennames qabeenyi isaanii hundi mootummaan akka fudhatamu, alangaa 40 akka adabaman akkasumas bakka fagootti waggaa 25 akka hidhaman ture. Uummanni 1000 lakkaa'amus hedduu gaddee imimmaan dhangalaasee haamileenis cabee dhaddachis xumuramuudhaan balballi baname. Gootonni shiraan itti murtaa'e 12 Haaji Aadamiin durfamuun gadi bahan. Isaanis ummataan sagalee ol fuudhanii kun murtii cunqursitootaati. Tunis ni haqamti. Wanti nuu dubbisan waan duruu nutti murteeffatanii erga akka ummataatti hidhamne waggaa 100 kaloofneetiin hin jirra. Kan qabsooyneef haqa kennaa fi Rabbillee dhugaaf ni tumsa. Dhugaa Oromoo yoo ka jirru ija keenyaan agarra. Yoo nuti dabrine warri jirtan ni agartu. Nuufillee Rabbitu jira jabaadhaa jechuun hamilee ummatatti godhan. Sana boodas gara mana sirreessaa geeffaman. Maaliin beekaman raadiyoo OBN irraa isinii darbaa jiru dhagaa jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa. Finfinneetti qabamuun gara Baalee erga deebi'anii booda achitti umrii waggaa 25 akka hidhamanitti murtaa'uu qaabneetiin hin jirra. Murtiin fiyudaalotaan Haaji Aadam irratti fudhatame uummata hedduu dhukkubse. Garuu abdiis hin kutanne. Qabsoon Baalee hanga Finfinnee jalqabame. Kan duraa qabeenya qabsaa'otaa mootummaaf akka galu murtiin darbe fashalsiisuudha. Haaluma kanaan burqaawwan gandarraa hanga bulchitoota ummataa waliin qindaayuun midhaan maasaa yookiin ammoo ooyiruurra jiru hundi haamamuudhaan kararraa qabame. Loonii fi beeyladoonni homaa osoo hin hafin ummata keessatti qoodamuudhaan dhokfaman. Poolisoonni meeshaa to'achuudhaaf dhufan ooyiruu qullaa fi mana ona malee homaa dhabuun hongayan. Kan lammeessoo murtii manguddoota 3 galmee tokkoffaan himataman adabbiin alangaa 40 akka hafu gochuudha. Murtiin kun kan hojiirra oolu ogeessi fayyaa hospitaala Goobbaa Dooktarri Lammii Biyyaalaa yoo mallatteesse qofa. Wayita kanas boqonnaa fudhachuuf Finfinnee deemuun dhagahame. Uummanni qabeenya walitti buusuudhaan Oromoota Finfinnee jiranitti dhaamsa wajjin erge. Warri Finfinnee jiranis ogeessicha bira deemuudhaan dhimmicha itti himan. Innis seera addunyaatti waan dhorkame ta'uu fi biyya isaatti yakka akka ta'e kaasuudhaan hedduu gadde. Boodas rakkoo jiru hunda itti himuudhaan kadhatan. Geejjiba mijeessaatii anis kanumaaf deemeeti kan deebi'u jedheen. Koreen achi jirus xayyaara dhaqaa gala kireeffachuudhaan hospitaala Goobbaatti manguddoota 3f qorannoon fayyaa taasifame. Bu'aan barreesses manguddoota 3f kunuunsaa fi hordoffiin ogeessa fayyaa taasifamuu qaba malee adabbiin murtaa'ee hojiirra ooluu hin danda'u kan jedhu ture. Haala kanaan qindoominaan socho'uudhaan adabbiin alangaas irraa hafe. Itti aansuudhaan haawwan 7 abbootii warraa jalaa hidhaman mooticha bira iyyannoof Finfinnee gahan. Sheek Alii Daalatti mootichi kabajuun beellama gaafatan. Haayila Sillaaseen beellama dheeressuudhaan dubbisuu ni dide. Osomaa eegan gara Walloo Dasee daawwiif deemuun Haayila Sillaasee dhagahame. Haawwan 7 dura yaabbatan.
wayita ummanni dasee bahee mooticha simatu konkolaataa mootichaa dura dhaabbachuudhaan kadhaa jalqaban. Haati warraa Haaji Adam Saaddoo Haaji Teeramlaa Sheek Usmaan Jaanuhooy abbootii warraa keenya sobaan Baaleetti hidhaman nu hiiksisi yookaan ammoo gara Finfinnee nu jijjiiri, isin biratti yoo hidhaman nu wayya jedhaniin mootichi kana fudhachuu dide. Sila maalinni eessaa dhufan maal jedhaanii jiru jechuudhaan hedduu ajabuun laalaatiin ture. Mootichi boonaan deemaa tures ni qaana'e. Dubartoota kanniiniifis Hayila Sillaaseen beellama godheef. Dubartiin yoo gaafatte murtii malee galuun fafa yookiin ammoo qaaniidha aadaa kennatti jechuun konkolaataan mootichaa haawwan kanaan socho'urraa dhorkamte. Mootichis ummata dasee kumaatamaan kabaja isaatiif ba'e duratti salphachaa waan jiruuf barreessitoota isaa waamuudhaan himatamtoonni gara Finfinnee akka ergaman ajaja dabarse. Bulchiinsa xaqlaay gizaata Baalee kan Haaji Adam akka achumatti hidhamanii fi miidhaman barbaadu xaalayaa dhokse. Kooppii itti fidan geejjibaa fi durgoon qabu jedhee ummanni xayyaara dhaqaa gala kireeffachuudhaan kunoo jedheen Haaji Adamii fi hiriyoonni wajjin hidhaman xayyaara bira wayita gahan Haaji Adam Saaddoo sagalee ol fuudhuun ummata geggeessaa isaaniitiif ba'eef dhaamsa dabarsan. Dhugaaf waan kaaneef ni injifannaa. Har'as borus abdiin muratinaa. Kijibdoota of keessaa baasaa. Tokkummaa keessan cimsaa. Ummanni dhugaaf ka'e takkuu mo'ameen beekuum. Finfinnee yoo geenne gootota Oromoof qabsaawan wajjin hidhamna. Jabaadhaa jechuun roophilaan gara Finfinnee imalan. Finfinnee geeffamuun Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Koloneel Alamuu Qixxeessaa wajjin Karchalletti hidhaman. Dhimmi isaanis dhaddacha mootichaa yookiin ammoo Yezuufaan Chiloot jedhamuun waggoota lamaaf ilaalamaa turuudhaan bara 1962 akka lakkoofsa biyya keenyaatti murtiin kenname. Haaji Adamii fi miiltowwan isaa bilisa jedhamuudhaan mana hidhaatii baruma kana bahan. Qabsoon hidhannoo Baalees humna waraanaa Hayila Sillaasee lafoo fi xayyaaraatiin riiphuudhaan yeroof tasgabbaa'e. Qabsoon 1946 Mahammad Gadaa Qaalluutiin eegalamuudhaan Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa fi Haaji Adamiin adeemsifamaa tures sosochii uummata biyyattii hundaa wajjin sirna fiyudaalizimii Hayila Sillaasee lafaan ga'e. Warraaqsi 1966 mootummaa Dargii aangorra baase. Dargiin gara jalqabaatti uummata Oromoof hedduu gaarii fakkaachuuf yaalaatiin hin ture. 1966 hanga 68 qabsoon hidhannoo cimuudhaan gootonni baddaa gammoojjii humna guddaan sochii jalqaban. Dargiinis qabsaa'otatti jaarsummaa ergachaatiin hin ture. Haaji Adam hooggantoota gammoojjii turan bira dhaquudhaanis malaan socho'uu qabdan. Bosonni gammoojjii keessa jirtanii miti. Bosonni namuu keessaa nama hin baasne ummata keessan qabadhaa jechuun gorsan. Irra hedduun humna abdatanii waraanatti seenuudhaan gara booda miidhaan guddaan ummata irra qaqqabe. Haajiin jijjiirama argametti gammadanis gaaffiin Oromoo garuu hin deebine ejjennoo jedhu qabu. Wayita Dargiin sirna koominizimii labsuudhaan olola qabsoo gitaa jalqabus Oromoon hunduu cunqurfamaadha. Qabeenyaan wal caanuun waanuma jiraati. Qabsoon gitaas akka Oromoon wal malee gara biraa hin ilaalle walitti kaasuu fi hiyyummaan cunqurfamuu miti jechuun dubbachaatiin hin turan. Walgayii geggeessitoota aanaa, gandoota, waldaalee fi bakka bu'oota ummataa godina Baalee guutuurraa walitti qabuudhaan hooggantoota Dargiitiin 1968 gobbatti geggeeffame irrattis yaanni Oromoon mirga argateera. Kanaaf iyyuu rakkoon nageenyaa jiraachuun qabu jedhu ka'e. Haaji Adamis asirratti yaada maal qabdan jechuun gaafataman. Isaanis aangoon Oromoon argate kan miilaati. Kan gubbaa isintu harkaa qaba. Bilisummaan jettanis kan dhugaatii miti jechuun deebisan. Ji'a tokko boodas osoo Dargiin quban qabne qabsaa'onni bosonaa lafa hedduu qabatan. Shakkamaa duraas ta'anii to'annoo jala oolfaman bara 1968. Yeroo kanas hanga 1971 mana hidhaati kan turan. Qabsoon Baalee tures hanga 1971 turuudhaan humnaan to'atame. Namoonni hedduunis hidhaman. Haaji Adam 1971 hiikamuu boodas walgahii fi kaaya ummataa irratti waan itti dhaga'ame ni dubbatu. Hooggantoonni Dargii kan dhiissaphaaf fagoo isaan sodaatan olola sobaa oofamaa tureen si'a lammaffaaf
bara 1977 isaan hidhan. Hanga 1980 mana hidhaa turuuf dirqaman. Bulchaan godina Baalee bara 1979 ramadame godaanaa tunni nama quuqama sabaa qabu waan ta'eef namoonni 1971 irraa to'annoo jala turan akka hiikaman koree bulchiinsaa amansiise. Kanaafis dhiifama gaafachuun akka ba'an murteeffame. Namoonni hidhamanis iyyannoo barreeffatanii abiyootii dhiifama gaafatu. Nama tokko qofa kan dhiifaman gaafatin isaanis Haaji Adam Saaddooti. Abiyootii keessaniin eessatti wal geenne dhiifamni gaafadhu hin jiru. Inumaa yoo cidhaa fi taaziyaa dirree Sheekanaa Huseenii fi hajjiif Saawudii Arabiyaa deemu nan dhorkine qofa kan bahu malee asuma turuunaaf hoyya jechuun iyyannoo dhiyeeffatan. Bulchaan Baalees xalayaa isaanii of biratti hambisuudhaan kan warra kaanii hunda koreef dhiyeessuun murtiin hiikamuu namoota kaanii hayyama argate. Kan isaanii koreen murteessuun booda warri dhiifama gaafatee fi Haaji Adam Saaddos akka gadi lakkifaman walirratti itti mallatteessuudhaan mana sirreessaaf ergee. Wayita ba'anis godaanaa tunni konkolaataa ergee fi manattis deemuun gaafate. Qabsaayaan uummata Oromoo Haaji Adam Saaddoo dhaloota har'aatiif mirga namaa kabaju kan ofiitiif falmachuu dhugaa fi amanamummaa barumsaa fi beekumsa jarjaruu dhabuu waa laallataa yookiin ammoo xiinxalaa deemuu iccitii eeggachuu fi wal dhaga'uu fi tokkummaa akkasumas ejjennoo bu'aa uummataa bu'uura godhate dhaamuudhaan bitootessa 8 bara 1981 addunyaa tanarraa darban. Sirni awwaalchaa isaanis bitootessa 9 raawwatame. Ifa arguu baatanis dhaloota har'aatiif ifaa ta'uun yoomuu yaadatamaa jiraatu.